Eeguma mucaan kun akkasii Keeniyaa irraa kan dubbii gale Caalaan ergasii miti hunda goggoruu baadhe garuu qorataa hunda goggoruu baadhe ergasii yaa maal jedhati jedha godhe caalaani Akkam South Afrikaa yeroo sana South Afrikaa ture erguma bara jijjiirama Dr. Abiy gale. erguma mucaan kun lubbuudhaan dabre Sayyid kun lubbuudhaan dabre kara biyya ofii deebi'ee yeroo sanitti waan baay'eetu dubbatame ani hundaa garaadhaa hin qaba dhugaa rabbii akka nama waraqata irratti barreeffatee ittiin qaba akka Sayyid Mahammad Sayyid kana. Ani immoo garaagarummaa baay'een qaba yeroo sana jechuudha. Garaagarummaa baay'een qaba maaliif ittansii guuta jecha keetti jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa jirtuun tala shawaa amma wanti jiru maal beektaa erga yeroo sana quba qabaatte jechuudha. Wanti yeroo sana ture haala fokkataa wayii ture. Sii galee warri yeroo sana fakkeenyaaf caalaa yeroo mootummaa mormu yeroo inni mootummaa mormu sana ture caalaa yeroo sana yeroo mootummaa mormu sana ture gareen sun yeroo sana caalaa faarsaa turan jedhee wanti sii galuu qabu. Wanna tubachuu. Har'a immoo fakkeenyaaf innaanni mootummaa deegaruu jammaru caalaa gantuu godhee dubbataa ture. Uummanni yeroo sana addaan muramaadhaa siin jechuu kooti. Jirtuun tala shawaa olii gadha'u jechuudha uummanni keenya. Akkasii mee dabaree eenyu akka hinaa dubbadhaa warra ammaa dhufte kun. carraa daqiiqaa takka bichaa naa kennaa. Ijoollee shawaati miti isin. Ijoollee shawaa yoo taatan ani waan tokko isinitti himuu barbaada. Aandu'aalam mataan isaa ilma shawaa ta'uu beeka. Aandu'aalam Arsiitti Baaleetti haa dhalatu malee ilma shawaati. Isin waan hin beekneef waan baay'ee haasa'aa jirtu. Wanna sababa Aandu'aalamiif wanna ijoollee Baaleetii wal loltan illee hin qabdan. Kanas isinitti himuu seen. Ani sirriitti hin beeka Aandu'aalam maatii isaa nan beeka. nuti Habiibti jalal jari lachuu keenya nu tokko baddaa buunee tokko jalan buune wanni nuti irraa haasa'aa jirru. Na biraatitti way kaa dubbii walitti naqqabinaa ta'u. Laa hin qabu fachu dhaggeeffadhu dubbii oduun dheerechi mana kana keessatti erguma jammarame namni mucaa kana maqaa dha'e hin jiru. Maqaa isaan nuufne nu isarraa isaan lachuu keenya. Waa isaan dhufne obsinaan keenya maalitti jirra beektaa? Siifan adda baasaa wanni nuti jennu an akka dhaggeeffadhu obsinaan kiyya an akkan dubbataa irratti maal hin jedha beektaa? Ani Oromoon Shawaa kaleessa galata guddaa Oromoo Jimmaatii oolee. Oromoo Shawaa irratti gadi baatanii afaan hin banina. Caalaa garuu qeequu dandeessu caalaan nama dhuunfaati. Caalaa nama tokko jettanii Oromoo Shawaa kan irraan xiqqeessine. Caalaa garuu qeequu dandeessu karaa feetaniini jedhaa jira sii galee. Wanni jiru kana jechuudha. Inni sirriidha jedhama ijoolluma shawaa ijoollee teenya sanaanan jechuu barbaade. Maal isinitti fa'i isin Aandu'aalam hin beektani. Ijoollee biraatinillee keecha walitti maa wal dhoggaa. Aandu'aalam maatiin isaa nama shawaati. Achitti haa dhalatu malee. Isin amma ijoollee hedduun hin beektan. Ijoollee baay'een hin beektan. Nuyi maatiin keenya nuti achitti dhalate malee maatiin keenya warra shawaa warra salaaleeti baay'inaan. Kanaafuu kana beeka. Aandu'aalam nama shawaati. Kanaafuu ijoollee keecha walitti maa keenya fi Aandu'aalam ijoollee arguutu ijoollee shawaa. Ijoollee keecha walitti maa ijoollee dhoggaa. Ijoolleen baay'inaan kanarraa hamma kuni baga mo'atee kuni baga waraanee kan jedhu ijoolleen keenya hin jiruun barbaay'inaan tokko darbee yoo ta'e malee ijoollee baay'eetu jira. Jirti tokko jirti warra akkasiin gorsaa boleen kee ijoolleen shawaa awwannan filadhee ijoollee shawaa galchaa jiru maal ni beektanii akka rakkoon kanaan uumamnee fi ijoollee shawaa galchaa oolee argaa jirtanii jechuudha. Ijoolluma shawaan galcha akkasiin dhufteen ijoolluma shawaan galcha maaliif akka jarri geessanii Oromoo Jimmaa kanaaf Oromoo shawaa wal nyaachisuun barbaanne maaliif wallaahi ani numa yoo Oromoon shawaa kuni akka galata guddaa Jimmarraa qaban nutti abdadha. Maaliif Jimma qofaa iyyuu dhiisi. Oromiyaa kutaa 11 irraa galata guddaa qabu Oromoon shawaa. Abbaan kana naan mormuu barbaade dhufee naan mormuu danda'a. Shawaan irrallee jechuudha borillee uummata agartee joon ja'aniif maraataan dhufee afaanitti haqatuuti. An akka wallaalummaa kiyyaatti. Isa kanaafi Oromoo shawaarraa gadi bu'aa. Isinis immoo Oromoo shawaa keenya wanni isin beekuu qabdanu warra dhaqee akkanumaan ganda namaatti dhaqee afaan banu gasti isaa seenaatii wal dhoowwaa dhaabbadhuudhaani. Hin barbaachisu wanta akkasii. Oromoon Oromoodha akka kiyyatti. Oromoon hunduu gandatti baddanii amma fakkeenya ijoollee hedduun beekan. Ijoollee hedduun beeka. Ijoollee hedduu kan maatiin isaanii Harrayyuutuu lamaa kottates. Ana dabalatee. Garuu immoo amma waggaa asirratti beekanii ijoolleen naannoo shawaa eenyu akka shawaarraa dhufeen beekanii hin jedhanii wal arrabsaa jiru. Amma sittan hima obsinaa sittan hima dhaggeeffa'u mana sadii moo afuran jala gale'an.
Suuraa caalaa gadi garagalchanii san gubbaarra dhaabanii ragadan. Hin dubbanne ufuma dheen jalaa bahe. Mana baay'eedha waaqa. Bari Kan beekanii. immoo dhaggeeffadhu ka beekumsaa miti. Wallaalummaadha kun beekumsa oduun ta'ee sammuun isaanii warra gandummaa baatee deemu malee warra oromummaan deemu miti. Oduu beekanii hoo eega gadi garagalchuu barbaadanii caalallee sanillee walumaan qabanii gadi galabbatanii dubbachuudhaarra. Yoommoo beekumsa ta'e hoo jara lachuu walqixa dhaabanii Oromoo waan ta'aniif Abdiyyee jettaa dubbachuu. Sanis wal cinaa dhaabaniituma jarri kun lama Oromoodha. Gandummaa keessaa baati Oromummaa teenyaan balleessaa isaan lachuu jiru formaata itti godhuu qabnaa jedhanii jidduu lamaanitti dhaabanii irraa dubbachuu mirga qaba. Walummaan tokko mataa gadi zaqazaqee tokko ol garagalchituuf tokkollee hin jiru afaan Oromoo dubbachaa. Waan tokko beekaa. Wanna tokko beekaa. Isaanii jarri akkasitti gandummaa oofasuuni waa'ee Andu'aalamillee namni beeku hin jiru. Fakkeenya amma haadha manaa caalaa bultumee duratti gadi garagalchanii. Haadha manaa caalaa bultumee mee mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuu keessaa fira eenyuti mee beektu namni beektan jirtu as keessaa isin mootummaa keessa hin galinaa waa'ee mootummaa. Sanii miti dhiisi jechuun ani waan gaafin qaba. Namni beektan jirtu haadha manaa caalaa bultumee gadi garagalchan dura. Addisuu warra fe'oo obboleettii addisuuti booddu. Obboleettii addisuu araggaata. Obboleettii addisuu araggaata. Addisuu araggaachatti dhalate. Iddisaa jecha. Garuu nam beeka. Beddelleedha iluu baaba. Beddelleedha iluu baaba. Iddisaa jecha nama shawaati. Eenyu iddisaa maal qoyyaame komintii wayii dubbifne ilaama warra akkanaa kanati Oromoo walitti buusa warri Baalee uummata shawaa ofirraa kaasaa. Warra akkanaa nuti anamma nama akkanaa kana wallahi tokko fedhite oliin galchudha. Maaliif nama akkas jedhu jetti baasaa abdii jedhu baduu baqattee ofii yaada kennu. Nu galchi warra warri Baalee. Taaptaafiin nu godha. Galatooma haasaan keessan sirriidha. Maalni beektu waa'ee Andu'aalamis waa'ee caalaa bultumees akkuma isin jettan namni addaan baafatee beeku hin jiru. Warri amma caalaa bultumees warri Andu'aalamiin isarra kaa'e ijoollee shawaa osoo hin taane warri beeku ni beeka. Warri muraan keessa hin galchine amma waa'ee akkuma jalqaba nuti jenne jechuudha. Waa'ee siyaasaatiif jedhanii Andu'aalamiin goota warra godhanii eenyu godhaa jiranu na ijoolluma bakka biraati malee ijoollee shawaa miti jechuudha. Kanaaf wantichi amma deeme maal ta'e waa'ee paartiitti galee dhaqee paartii gale. Kanaaf waa'ee caalaa bultumee waggaa torban nama Maamma Saayid ajjeeseera ajjeeseera na ajjeese isa jedhu ani na ajjeefne isa jedhu dhiifama gaafatee dhaqee Jimmaan naqee waa hunda isaa erga waa hunda fixatee jedhee konsartii Jimmaan naqee Jimma irratti nagaa ta'ee maatii Maamma Saayidiinis nagaa ta'ee biyyaan nagaa ta'ee jira. Har'a erga inni gaafa sana jechuudha gaafa Maamma Saayidii uummata nama gurbaa kana ajjeefamu gaafa Maamma Saayidii caalaa bultumee ajjeese jedhamee shakkamu jechuudha. Warra gaafa sana jawaa eenyu goota eenyu irratti dhiyaatame jechuudha. Eenyu OMN moo OBN moo maal jedhamu OMN sana irratti dhiyaate jechuudha. Caalaan bultumee goota warra jedhaa tureetu erga caalaan bultumee galee jedhee erga caalaan bultumee immoo galee mootummaa kana deeggaruu eegale lakkii caalaa bultumee gantuudha Maamma Saayid ajjeese maalodha jechuu jammaran jechuudha. Kanaaf Maamma Saayid rabbi isaa rahmata isaaf godhu. Kanaaf wanta amma waa'ee caalaa bultumee irra deddeebi'anii waa'ee caalaa bultumee jedhamu tokko hin jiru. Wanti inni barbaachisus hin jiru. Caalaa bultumee hojii hojjetaa biyya keessa jira. Wanta amma miidiyaa kanarraa ijoolleen amma miidiyaa kanarraa asii achi fiigan jechuudha. Namni biyya keessa jiru tokko hin jiru jechuudha. Inni biyya keessa jiru shabakaa iyyuu hin qabu. Inni biyya keessa jiru shabakaa hin qabu zimmireet mataa jira mataa isaa nagaa jechuudha. Isa du'ees isa maal ta'es isa wallolees biyya keessa warra biyya keessa jiru beeka jechuudha warra bira jiru. Warri miidiyaa kanarraa wanti inni beeku hin jiru zimmireetuma mataa walis dhukkubsee maaliif garuu maal beektee hojiitti wal hojjetata. Zimmireetuma akkuma kana irra galee haasaa waan isatti fakkaate haasa'ee jechuudha. Akkasiin jiraataa malee wanti tokko wanti jedhamu hin jiru. Kanaafuu asumarratti isinii gabaabsaa dhiifamaa hojjetanii yoon isinitti deebisa. Waan isinii dhaamu obboleewwan koo warri dhiiraa handadhabsiisaa jiru dubartootuma keenya kana. Bakka deemtanitti dubartoota irraa haasaa fudhatina. Dubbiin dubartii irraan qabatu sirumaa dhaamaa hin jiru. Dubartiin tokko waa tokko dubbatte ishuma jalaa ka'ee tokkollee kan jedhee harka ookoo kennaaf jiru malee kan lakki jedhee wal dhowwu hin jiru hin argine.
wal jalaa fuutanii deemina dubartii ilaalle mana dubartii Wallawuun gaarii ilaaman dhugaa rabbii wal anis gorsaa. dhaggeeffadha. Ilaan amma anis Jimmaa Abdiyyeen kunis ijoollee Jimmaati. Dogoggora gandummaa tokko nurratti agartaniitu hin agarre. Nuti akka Oromummaatti kan dubbannu. Ganda kamiyyuu jibbarraa hin qabnu. Amma Abdiyyee kana waan tokko irratti dhageessaniitu waan tokko waa'ee gandaan dubbatu. Seera Ani manni qabeessaa kiyya waan jirutti akkanatti kan hin furmaata qabne. gochuun barbaachisaadha. Akkasidha. Dura laal dubbiin girgir jedheete naa galuu dideetuma cal jedheetuma taa'ee dhaggeeffadha. Afuurri kiyyan baana zim ummii gisee takkitti hawwaa calaatti baay'isanuuni wal dhaggeeffadhaadha malee zim jedheetuma taa'e sa'aatii tokko oolan dabiraan taa'e garuuyyuu. Maaliif odumanni kee girgirri qabaate yaada adda addaa qabaate ani dumbuloo si jala dhaqe sakandii takkaaf hin dhaabadhu sa'a tokko taa'uu dhiisite. Anis Of akkasuma jajaa oduu hin wallaahi. ta'in Raan handhuura barbaadu kiyyatti kan Oromoo wal jeequ galchuun barbaadu. iddoo gandummaatii fi iddoo arraba fafee waliin jettu abadan ilma jalan dhaabbanne ani garuu waan argitan miidiyaa kanarra xiqqaate waggaa lammataa keechan jira guyyaa tokko iddoo arrabaa dhaabadheen beeku koomentii dhawwaa dubbadhee hin beeku manni ciqiciqiin jirtu jalan dhaabadhu oduu isaan achi walitti iyyan anas jalaa qabii iyyina godhana dhibbatee sammuun kee dandeettii akkasii hin qabu waan ta'eef manni kee girgirri qabaate jalan taa'usi wajjinis hin haasa'u. Ani tokko ijoollee shawaa kanan isin kadhadhu har'allee borullee warri maqaa shawaatiin qabattan warri maqaa tuulamaatiin banattan rabbii keechaniin warri musliimallee rabbii keechanii sodaadha ijoolleen kiristaanallee waaqayyoo sodaadha waa'ee gandummaa waa'ee arrabaatiif arraba deebisuudha akka hin baane na arrabsan jettanii akka arraban deebise gandummaa qoodan jettanii akka gandummaadhaan hin deebine rabbii keecha sodaadha kan rabbitti amantan. Akka mana walii seentanii nama arrabsuu argitan gorsa laadhaa fi ijoollee kun nurraan eegamu. Shawaan durii nama arrabsitu shawaan durii mataa gadi nama galabattu jecha gandummaa qooduu hin qabdu. Irra tuffadhaa wal gorfadhaa bira dabraa. Hin qabdu ijoolleen shawaa. Siyan hin qabdu wallahi. Ijoolleen shawaa hin qabdu siigan. Waan akkanaa hin qabu. Kanaafuu har'allee wal gorfattanii akka wal deebistan abdii guddaan qaban xinnaa guddaan dhiiraa dubartiin. Musliima kiristaana hoduu hin Mubee gurbaa iluu kan jettu kun dubbadhu. Atas yaadanuu kaa'imee mubee gurbaa iluu. bakkaan isinitti balleechetti dhiifama guddaa. Laa badeen hin jiru mana kanatti badeen hin jiru mirga nama kamiyyuu wal qixan kabachiisa. Nama hin baranne nama barumsa hin qabnetti dhaqee kutaa namaa tuqa. Kanaaf mubee gurbaa iluu ati immoo yoo yaada bilchaataa nuu qabaatte mee dubbadhatis. Ayyaan illee yaada bilchaataan qabu suma keessanii taa'ee seerumaan dhaggeeffachuun barbaada malee beektee. Akka yaada itti kenne rakkina hin qabu. Gaariidha jechuun kiyya akkuma nama golfachuun otoo wal golfanne akkuma natti gaariidha beektee kutaa mana adda addaa keessatti immoo arrabaa fi gandummaa kanaa ol qooduuf baay'ate waan ta'eef. Laasun faayidaan qabu maaliif jechuun gaafa arrabni baay'atu beektaa namni wal hin dhaga'u. Aan dhugaa rabbii dubbachuu fi sirriitti waan kana yeroo. Fayyaa keessanii. Nagaadha. Kanaaf Oromoon shawaa Oromoo gadi bahee nama xiqqeessu miti. Oromoo kabajaa qabudha dhugaa rabbii dubbachuu. Caalaa akka feetan qeequu dandeessu. Caalaadhaan hin qabdanii garuu shawaa arrabsuun sirriidha miti. Kun sulma seera Kanas niin jenna ani wallaahi sira yoo ani akka biraati jiru. Maaliif? Ilaa nama naamusanitti dubbadhu agarta miti. Caalaas gadiin gara hin galchine. Bifa dhimma caalaa laallatuun dubbachuun waan nama barbaachisaati. Geeruu dhaqanii fakkeenyaaf suura namaas gadi garagalchanii mirga namaas sarbanii dhaqanii inni ittiin shawaa arrabsanu jibba shawaati malee jaalala shawaati miti. Ni galaaran akkasi. Qorata. Ani yaada kosii kenna laa bakka kanatti obboleessa kiyya ani TikTok kanarratti mana. Qorata. Ijoolluma shawaa galchaa jirta waan ta'eef addan baasinii fidi sanas cinaa dhaabi. Beekaan shawaa galchaa jira nama maaliif akka ijoolleen keenya hubannoo qabatan. Ijoolluma shawaa waan ol galchitu addan baasiniiti fidi mucicha kaanillee wal cinaa dhaabii walumaan irraa dubbachuudha. Eenyu fida eenyu kanan bira? Galammoo maqaan isaa manaan
Warra Du'aalamii jechuudha. Ila. maa ijoolleen keenya baay'ee argataa jiru ijoolleen Jimmaa maaliif ijoolleen anama fakkeenyaaf Laa ani warra Jimmaa anama fakkeenyaaf ijoollee Jimmaati beekaanii ijoollee Shawaa galchaa jira. Maaliif gama Shawaatiin nageenya buusuu barbaadeeti. laa siif yaa galu Darbee darbeeti malee ijoolleen keenya Amma baay'ee aniif abdiyyeen gahaadha. Abdiin kun ijoollee Jimmaati. Anis ijoollee Jimmaati. Kanaaf nama baay'ee boontan galchuun barbaanneef isa namni wal loluufi. Wal lolumsi waan gaarii kutaa namaa rabsuun beekumsanis. waa'ee gandaati mate kanas hin jechuu barbaade mucicha warra xabii kana lamaan caalaa fi mucaa kana maqaa isaan na harkaa badeebe. Argaa andaan Handaalam Gwaasee mul'atan. isas fidi walumaan naabii siin jechuu koodha. No, amma dubbuma kana yoo qorrisiisne hoo dubbumti kun amma fakkeenyaaf guyyaadhaa ijoollee shawaa jedhanii nurraa dubbachaa oolan. Kanaafuu dubbumti kun hoo qorre hoo wannuma nama hin ilaallannetti of galcha. Akaleen akalee ajjeese akkas ta'e. Kala Maa inni beektaa hawwii Shawaa? Hawwii Shawaan dhageessaa akka ittiin qorrine maa beektaa? Maraataatii amma maraataan kuni namni maraataan tokkokkii kanarra hedduudha waan sinii maana dhaggeeffadhaa bileetii. Maraataani kan uffata baase qofan eegina. Maraataa uffata huccuudhaa maraata kanatti dhaqee Shawaa arrabsa. Sinii galee isa kana maraataa gartee kan huccuu keessatti maraatetti dhaqee Jimmaa arrabsa. Warra akkanaa kana waliin namadha. Warra akkanaa kana immoo akkamitti ofirraa eeguu dandeessu. Innaa gasteetti seentan gorfadha. Kan Shawaas. ila lubbuu kee Kan na Jimmaati. geeffadhu si hima geeffadhu. Amma fakkeenyaaf qeerroo Jimmaa kan jedhu tokko suuraa mucaa kanaa gadi galabatee Argeera dubbachaa yaa. jirra. Kazaan Argeera. nafchisiise sitti maaggeeffadhu. Kazaan seennee gaafanne kabajaadhaan suura kana lukaa si waan jiru dubbadhu ennaan mucaan sun garuu maqaa Jimmaatti irratti barraa'e malee tarii diqaala ta'uu danda'a. Alataan Jimmaa keessaa ijoolleen qaalii baay'een beeka. Sigalee kan nagarii hin goone. Amma fakkeenyaaf ijoollee hiriyoota baay'ee qabna Jimmaa keessa. Kun jechuudha warra yookaan achi keessatti guddifameedha malee alataan Jimmaa yaada maqaa Jimmaatti barraa'ee akkasitti ijoollee Jimmaatti walitti nama naquuf akkas godha malee alataan Jimmaa tokko kan Shawaa tokko argee sin beeku nagarreessa jechuudha sigalee. Kanaafuu Shawaan yoo ta'e nu sijammar akka barbaadanitti yoo haasaan dantaa keenya miti bootan qabnuuf garuu immoo waan mucaa kanarraa dubbachuu qabu mucaa kanarraa dubbachuu malee Shawaan farsoo dhuge farsoo kan dhugu goota farsoo dhuga waan ta'eef nu homa tokko nutti hin fakkaatu. Kanaafuu Maaliif maal taateeti Oromoon Shawaa koo bar Oromoon Shawaa dhaggeeffadhaa natu sin himamti. Oromoon Shawaa wallaahi laazim nama oolmaa gurguddaa Jimmaadhaa ooledha. Abbaan feete yoo shakkii irraa qabaatte dhuftee kana naana mormitu ittanii hima. Sinii galaaraami. Oromoon Shawaa gadi bahee gartee miidiyaa kanarratti illee nama hin xiqqeessu. Dhugaan sin itti hima. Ijoollee keenya Jimmaatis taatanii amma wantan ijoollee Shawaa galchaa jiruuf maali? Yaada kanarratti akka wal dhabbiin hin uumamne. Amma fakkeenyaaf warra akka sumee mucaa intala wallisuu kun faantu fiiganii miira keessa seenu. Warra kanaa kana warri gandaaf ganda walitti buusu. Walee gadhaa suuta deemaa yeroo deemtan waan dubbattan suuta. Assalamu alaikum. Ani maala miira keessa galadee sinuma miira keessa na galchee walitti Warri kutaa wal nyaachisu warra akka mucaa wallisoo kan. Nan argeera mucaa wallisoo kan. Maaliif sirrii miti walitti. kijiba qabdate ishee calli jedhi taa'e maaliif si dhuge ijoollee qoodee dhaggeeffadhu. Si dhageera kaan si dhageera dhaggeeffadhu. Sume taragaggee Dhaggeeffadhu sume dhaggeeffadhu sume. waa tokko nuti taragaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Ati tokkoffaa nama dhaggeeffattu. Rakkoon ati qabdu maayii beektaa nama dhaggeeffattu. Yaadonnatti fayyadamtuusi waan gaarii miti. Haasaanatti dubbattu jechuudha. Kanaaf nuti amma anaaf abdiyyee qofaatu ijoollee Jimmaa keessaa as keessa jira. Gurbaan kaan iluudha. Wannan ijoollee Shawaa qofa filee galchuuf maali? Kanarratti ijoolleen Shawaa akkana hubatan hin barbaadu. Ijoolleen Shawaa uummata naamusa namaa qabudha. Shawaa hin tuqinaa jennaan ijoollee keenya Jimmaati. Yoo jarri dide immoo nuti uummata asii gad deebisee tokkoon irra deema. Innaa jarri dhaqee miila bakkee dhufeeni kutaa namaa ol bahee Shawaa xiqqeessu irratti hin ilaallu. Maaliif? Waan seera malee dhaqanii ganda namaa tuqanii. Shawaan uummata oolmaa guddaa Jimmaa ooleedha dhugaan sinitti himaan. Jaallattan jibbitan ijoollee keenya. Tokko oolmaayyuu Jimmaa dhiisi Oromiyaa guutuudhaa oolmaa gurguddaa oolaniiru uummanni Shawaa kun. Maali? Goota akka Caaluu dhalchanii isinii kennanii bara. Goota akka Taaddee Birruu dhalchanii isinii kennanii. Kanaaf dhugaan jirtu kanuma. Kanaaf ijoolleen keenya Shawaa wal gorsaa. Warra dhaqee kutaa namaa Jimmaan keessas hin jira maraataan. Shawaa keessas hin jira maraataan. Maraataa dhaqee ganda namaa xiqqeessu furmaatatti godhaa isiniin jedha. Kanuma yaada qabdan ibsadha.
Dhugaa keessatti dhugaa jechaa jirta. Isi warri Sumeedha carraa kennaa fi Sumeedha carraa kennaa fi Sumeedha qoyi carraa kennaa sumee yaa dubbadhu sumee dubbadhu mi. Meemee dubbadhu. Isiidha kan cinqamu. Inuma cinqamti isin dubbadhu meemee. Sila dhuftee deemti. Simboo beeksisa. Akka waan barbaree wayitti qabateetti cinqamti. No, itu sinna abaru batan yookiin immoo itoo namichi sun qaalichi sun abaru baate ani kana hundayyuu naasa'u bari dhugaadha ijoolleen keenya namantu anumaan qabate amma kana dura kana keessatti waggaa 4 keessatti takka tiktookii kana irratti baay'ee nama arrabsee hin beeku garuu hinarraa cita ta'e gizee meeqa bira sinii darbinaa gizee meeqa dhuftanii haadha keenya baaruu gizee meeqa dhufanii abbaa keenya baaruu warra farsoo nuun jedhu shawaa keessa kan farsoo dhufu jira kan hin dhunne jira amantaan musliima jira amantaan kiristaanaa jira. Garuu nuti akka obbolaatti jiraanne malee takka gargar baanee hin beeknu. Garuu immoo as miidiyaa kanarratti iyyuu takka baanee nama arrabsinee hin beeknu. Maa inni kun hunduu sababni har'as suni akkanatti nu arrabsiisa. Qoy na dhaggeeffadhu. Nama keessantu sin jalaa du'e. Kanaan dura kana sin jalaa ajjeese caalaa bultumeti. Kaleessa maal eegdu gaafa namni sun sin jalaa du'e maa gumaa nu kanfalan jedhe. Isin jammar isa iyyuu immoo gumaa sana baasanii kanfalan kalas bira darban waan darbe tokko har'a kaaftanii haramaa gootu. Hacaaluu hundeessaa hin galle kalas awwaalataniitum ta'anii jechaadha uummanni shawaa. Har'a daa'ima waggaa meeqatu mana hidhaa keessatti qalamaa jira ijoolleen keenya beekaatu madaa garaatti ituma madaan garaa nu jiruutu obsinee bira darbaa jira jechaadha. Itoo amma akka dirooniin yookiin Wallaggatti bu'ee Shawaatti bu'ee yookiin Arsiitti bu'ee Jimmatti bu'ee hin haftu isinirraa hin haftu.